السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Har'a namoota hundaaf illee akka barnoota ta'uu fi akkasuma immoo namoonni garii kiristaanuma keessaa dubbii dhugaa kana fudhateedhuma of bira kaa'eeti namoota garii immoo isatti ummata kanatti hin agarsiifne jechuudha. Kanaaf waan isaan barreessanii ol kaa'anii waan isaan immoo ummataan hin geenye kana nuti immoo ummataan ga'uun dirqama nurra jiru keessaa isa tokko waan ta'eef. Kanaaf inshallah ta'ala directly dhuma gara mata-duree keenyaatti seenna. Mata-dureen keenya macaafa qulqulluu eenyutu barreessaan kitaaba qulqulluudha eenyu laata ka jedhu waliin laallaa jechuudha. Kanaaf akka ka'umsaatti wanni nuti ilaallu Quraana irratti dhuma irratti inshallah waa'ee dubbiin Quraana keessatti waa'ee Tawraatiif waa'ee kitaaban kaanii maali ka jedhu dhuma irratti inshallah ni dubbanna. Amma directly dhuma gara saniitti deemna jechuudha. Akka seensaatti seera kakuu moofaa keessaa seerotan Musee shanan eenyutu barreesse ka jedhu shanan kanirraa kan waliin laallu ta'a jechuudha. Shanan kana yookaan immoo seera Musee shanan eenyutu barreesse laata ka jedhu mee hayyoonni kiristaanaa maal jedhan ka jedhu sanirraa kaafnee dubbannaa jechuudha. Inni biraati ammoo herreeyni ummata kiristaanaa keessaa inni tokko maal inni macaafa qulqulluu kana hafuura qulqulluutiin gaggeeffamanii barreessanii ka jedhudha. Herreega kana of keessaa qabanii jechuudha. Kanaaf mee eenyu faadha laata dhiiroo kan hafuura qulqulluutiin gaggeeffamee barreesse laata ka jedhuu fi mee halaallo. Afaan Oromootiinis ni jira waan ta'eef nuuf obsitu inshallah gara fuulduraatti obboleeyyan kiyyaa ni dhiyeessa waan ta'eef. Hanga danda'ameen kana hiikuuf illee ni yaala jechuudha yeroo qusachuudhaaf jecha gariin namaa afaan Amaariffaa ni dhaga'a jedhee waan yaaduuf jechuudha.
Yoris Safi barreessaan oriitiidha eenyu yookaan seera Museedha eenyu laata ka jedhuu fi kan waliin laallu ta'a jechuudha. Dura jechuudha durumaa kaaseeti seerri Museedha shanan jedhameeti ni beekama ture garuu jaarraa kurnaffaa booda jechuudha jaarraa kurnaffaa irraa kaaseeti immoo barsiisonni tokko tokko ነብይ ጀቹዳ እንስ ማለት መምህራን ወህለኞች እና ነብያት ጻፊዎችም በእስራኤል እና በይሁዳ መንግስተ ዘመን ከሚርኮ በኋላ ባለው ዘመን ጽሁፎች እና የቀደሙ የባህል ህጎችን ሰብስቦ አቀናበሯቸው። Isaan kunneeni namoonni ijaarraa kurnaffaatiin booda ammoo seera aadaa biyyattiillee nabiyyoonni jechuudha namoonni macaafota garaagaraa aadaa biyyattii sanneen yookaan seera aadaa biyyattii walitti qabuudhaan walitti qindeessaniiru jedha. በእነርሱም ዘመን ኦሪት መልክ ሊይዝ ችሏል የሚል ግምት አላቸው። tilmaamni isaanii yeroo sanitti macaafa kana jechuudha macaafa seera Museedha kana yeroo sanitti bifa godhachuu danda'eera jedhanii yaadan የቹን በእነርሱም ዘመን ኦሪት መልክ ሊይዝ ችሏል ግን ግምት አላቸው ይሁን እንጂ ጉዳዩ በአንዳንድ አብያተ ክርስቲያን ዘንድ እጅግ አጨቃጫቂ ሆኖ ተገኝቷል ጀን ወኒ ኩኒ መና አመንታ ገራገራ ከሰቲ ባየ ተኮ እረቲ ከን ወል ጨቀጨቀን ተው ሚርከና ኤራጀን አመሞ ሜ ጃራ ኩደ ሰልገፋ ከሰቲ ሞ ማልቱ ተይ ከጀዱ በራ ኩደ ሰልገፋ ከሰቲ ሞ በራ ኩደ ሰልገፋ ከሰቲ ከወሊላሉ ታየቹን በ1900 ዓመተ ምህረት አካባቢ ግን ፔንታቱኪን ሴረ ሙሴ ሸነኒዳ ግሪኪዳን ፔንታቱኪን ጀደሜቲ ዋማማ ዋንቴፍ ፔንታቱኪን የጻፈው በእርግጥ ሙሴ ለመሆኑ ምሁራን ይጠራጠሩ ጀመር የሚገኙ ድርጊቶችን ከተፈጸሙ ከ8 ዓመታት በኋላ namoonni tokko tokko maal jedhani erga Iyyaasuun waan kana jiraatee booda erga Iyyaasuun waan kana raawwatee booda waggaa 800 booda akka inni barreeffamedha የተጻፈውም ኦሪት ዘዳግም እስከ ሁለተኛ ነገሥት ያሉትን ሌሎች የታሪክ መጻሕፍትን በጻፈው ሰው ነው ይላሉ ጀን አማ namni seera Iyyaasuudha yookaan macaafa Iyyaasuudha barreesse nama kami jennaani ኦሪት irraa kaasee hanga mootota lammaffaatti nama barreessetu Iyyaasuullee barreesse jedhanii irraa dubbatanii jechuun ሆኖም በመጽሐፈ ኢያሱ ውስጥ የተሰጡትን ታሪካዊ ዘገባዎችን ከተመለከትን መጽሐፉ ኢያሱን የተጻፈው ከዳዊት በፊት እንደሆነ ግን ግልጥ ነው ጀን ለምሳሌ ኢየሩሳሌም አልተወረረችም ነበር ጀን የሮሰኒት ኢየሩሳሌም waan san hin dhaalamne jechu yookaan immoo hin weeraramne jechuudha yeroo san irratti ilaalcha isa lammaffaa namoonni deemanillee dubbisuu danda'ani waan ta'eef kana waan kana asmarratti gabaabsinee irraa deemna maaliif isaan iyyuu kan yaada sadaffaa isinii dubbisee isa kaan immoo deemtanii dubbiftan jechuudha እንስ ማለኔ ከኢያሱ ዘመን በኋላ ምናልባት በሳሙኤል ጊዜ መጽሐፉ ኢያሱ ተጽፏል በመጽሐፈ ኢያሱ ተጽፎ ወይም የተቀነበረው ይሆናል ጀ ኢንስ ኤርገጅራቴ ቦዳ ዮካን ይበረ ሳሙኤልቲ ከንቅንዴፈሜ ፈካታ ጀ በመጽሐፍ ኢያሱ ውስጥ የመጽሐፍ የመጨረሻው ቅንባሬ የተከናወነው ኢያሱ ከሞቴ ከብዙ ጊዜ በኋላ መሆኑን የሚጠቁም እስከዚህ ቀን ድረስ የሚሉ ቃላት ከ12 ጊዜ በላይ ተጠቅሷል ጀ amma macaafa kana macaafa Iyyaasuu kana namni barreessee erga Iyyaasuun dabarsee booda jireenya isaa raawwatee booda waggoota hedduu booda namni kun barreesse jechuudha. Kanaafuu maalinni namni ስለዚህ የመጽሐፈ ኢያሱ ጻፊ አይታወቅም እምቤከሙ ጀ duuba macaafa Iyyaasuu namni barreesse hin beekamu jedhe kanaafuu macaafa Iyyaasuu namni barreesse hin beekamu jennee irra kaannee jechuudha tokko duuba eenyunni inni hafuura qulqulluutiin gaggeeffamee namni hafuura qulqulluutiin gaggeeffamee macaafa kana barreesse duuba eenyure namni kun ka jedhu kan waliin laallu
kan waliin ilaalaa jirru keessaa isa takka jechuudha. Inni biraati maal inni matsaafa masaafinti ka jedhu matsaafa abbootii firdiidha. Eenyutu barreesse? Eenyutu barreesse ka jedhu gabaabsine kan waliin laallu ta'a jechuudha. Kanafi maal jechuudha lafa kaa'e jennaani የመጽሐፈ መሳፍንትን ጻፊ የመጽሐፈ መሳፍንትን ጻፊ ማን እንደሆነ እዚህ የተለያዩ ተግባራቶችን አሰባስበው وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mata duree har'aa kanarratti wanti inni barbaachise keessaa tokko addunyaa kanarra amantoonni hedduun akkuma jiru ittiin bulmaan ammootiyyuu amantoota isaanii jira keessaa amantoonni sun hundiyyuu kitaaba amantaa of danda'e ni qabanii jechuudha. San keessaa nuti akka hawaasa musliimaatti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kitaabni ammootiyyuu wahiidhaan ammoo ergama kanarratti nu buusee Qur'aanni ni jira. Insa sana ammootii kalaama Rabbiitii jenneetiniin kan nuti itti amannudha jechaadha. Akkasumas ammootiyyuu amantaa addunyaa kanarra jiru keessaa inni guddatti ilaalamu inni lammaffaadha jechaadha amantaa kiristaanaati. Amantaa kiristaanaa kuni amantaa ittiin bulmaata yoo kan qabu taate macaafa qulqulluu isa jedhamu kan inni qabudha. Addunyaa kanarra ammootiyyuu amantoonni akkuma hedduun jiru amantiin hundi ammootiyyuu dhugaa ta'uu hin danda'u amantaa tokkocha bichaatuyyuu dhugaa ta'a jechaan. Keessaa macaafni qulqulluu inni jedhamu kuni dhuguma ammootiyyuu akkuma macaafa qulqulluu jedhame kanatti sagalee waaqayyooti moo maal wanta jedhamu macaafa irratti hundaa'uudhaan ragaa ammootiyyuu ifa qabatamaa ta'een kan ammootiyyuu har'a mirkaneessamu ta'a jechaadha. Maaltu isaaf mirkaneeffama ammootiyyuu ni ilaallaa jechuudha. Kan irraa dubbatamu ammootiyyuu obboleessi keenya Mu'aazawal Istidaant jedhamu kuni ifa baaseetiin kitaaba ammootiyyuu isin agarsiiseetiin ture jechaadha. Kitaabni isin agarsiiseetiin ture kuni hayyoonni islaamaa osoo hin barreessin kan barreesse eenyuuni hayyoota kiristaanaati jechaadha. Ilaalchi hayyoonni kiristaanaa macaafa qulqulluudhaaf qabanii macaafni qulqulluu ammootiyyuu qaamni barreeffame ammootiyyuu akka hin beekamne qofa ammootiyyuu kan isaan ammootiyyuu itti amananii jechaadha. Ilaalchi ammootiyyuu isaan qaban hayyoonni kiristaanaa jechaadha. Akka ammootiyyuu galma jechoota macaafa qulqulluu afaan Oromootiin Kabbadaa Bakaree barreesse inni suni hayyoo innumti suni ilaalchi inni macaafa qulqulluudhaa qabu maali kan jedhamu ammootiyyuu har'a ammootiyyuu ka adda bahu ta'a jechaadha. Gaafa ammootiyyuu macaafa qulqulluu eenyutu akka barreesse hin beekamu jecha waaqaatii miti macaafni qulqulluu jedheetiniin hawaasni musliimaa dubbatu waan ammootiyyuu jibbaa ilaalcha amantaa saniif qaban itti fakkaata. Laakiin ammootiyyuu akkasii miti. Kan ammootiyyuu kan akkas godheetiniin jedheennuuni hayyoota isaaniiti malee hayyoota islaamaati miti jechuudha. Inshaallah warri ammootiyyuu qalamaa fi daftara of biraa qabdan har'a inshaallah ni milkooftan jedha anuma wajjin jechaadha. Qalamaa fi daftara kan harka qabannu taana akkasumas ammootiyyuu sagalee kanas waraabdaniitiin namootaaf sheer gochuu ni dandeettanii. Sagantaan kun ammootiyyuu akkuma har'a itti fufeetiniin jedhe amma achi sagantaa birootiin inshaallah ka walitti deebinu ta'a. Ustaadota keenyatti sheer godhaa nama biraattis ammootiyyuu sheer godhaa isiniin jedha. Kana ganuman dubbadha hanga sagantaa walitti deebinutti nagaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hin beekamu hanga yoonaatti kitaabban torba namni barreessee hin beekamne jechuudha. Eenyuree duuba macaafota torban nuti dabarsine kana hafuura qulqulluutiin gaggeeffamee barreesse. Maaliif jennaani matsaafa masaafintin ማን እንደጻፈው ለመናገር አስቸጋሪ ቢሆንም የተጻፈው ግን ላላ ኢማሁ አብቸ ሰን ሂሙኒ ረኪሳ ተውሌ ገሩሞ bara kuma tokko sanitti akka inni barreeffame kan dubbachuun ni danda'amaa jira. Duuba macaafa kana torban eenyutu hafuura qulqulluutiin gaggeeffamee barreesse laata? Dhiiroo macaafa ruutoo eenyutu barreesse laata jennee gizee qorannoo keenyallee kitaabuma isaanii irratti hundaa'uudhaan qo'annu maaltu jira jennaani ማል ጀደ የመጽሐፍ ሩትን ጻፊ መጽሐፍ ሩትን ከበረሰ ኤኙ ከጀዱ የመጽሐፍ ሩት ጻፊ ማን እንደሆነ ከመጽሐፍ ቅዱስ የምናገኘው ምንም መረጃ የለም። ዱባ ማደረ ማሊፍ እትደረነረ ከናፉ መጽሐፍ ሩትለ ነምኒ በረሰ ሂንጅሩ ጀቹ ኪታባ ሰደት ነምኒ በረሰ ሂንጅሩ ያ አመለ እትፉፍኔ ዮ ከላሉ ታቴ
ማሊፍ ጀናኒ መጽሐፈ ሩትን ጋር ታሪክ የተጻፈው በዘመነ መሳፍንት ነው። ዘመኑ መሳፍንት በየትኛው ጊዜ እንደተጻፈ የምናውቀው ነገር የለም። ዱበ የሮን ኢትበራይስ ሂምቤከሙ ኤኙ አከበሬስለ ሂምቤከሙ ዱበ ኤኙቱ አፉረ ቁልቁሉቲን ገጌፈሜ ኪታበ ከና በሬስላታ ሜ booda itti fufaanii Saamu'eel tokkoffaa fi Saamu'eel lammaffaallee sanirraa dubbadheetiin ergasii booda obboleeyyan kiyya waan qabatanii dhufanitti itti fufanii ani immoo booda hanga kitaaba 22 ka ta'ullee itti fufeetii dubbadhaa jechuudha. Macaafa Saamu'eel tokkoffaa fi lammaffaa eenyutu tsafe laata? አንዳንድ ሰዎች ነቢዩ ናታን ልጅ የነበረው የንጉሥ ሰለሞን የግል አማካሪ ሆኖ የሰራው ዘቡድ መጽሐፍ ሳሙኤልን ጽፏል ብለው ይገምታሉ ጀ ኒ ኤላል ኒ ያዱ ጀ ዮካን ኒ ትልማሙ ኤኞ ከበረሰ ዮናታ ከጀደሙ የቹ ኢልማ ኢሳ ከተኤ ኢሰቱ በረሰ ጀደኒ ዱበታን ጋሩ ጀድ ነገር ግን ከሁሉ የሚሻለው ጀድ ዱበጋ አማ ራህጀ ጀደማ ዱቢ ተከ ዱበቴ የሮ ዋን ተከ ወሊገለ ዮካን ጩንፋ ዋን ከና ማሊላተ ጀነ ጊዜ ፊ ዱበኑ ከሰት ሞ ዮካን ዱብፍኑ ከሰት ነገር ግን ከሁሉ የሚሻለው የአንደኛና የሁለተኛ ሳሙኤል ጻፊ ማን እንደሆነ አይታወቅም ማለቱ ነው ጀድ ላላ ወኒ እራ ፊለተማ ተይኑቲ ሃዮታ ብረቲ ኑ ብረቲ ጀቹ ዱቢን አከስ ደማ ዋንተ ኑ ብረቲ ወኒ ዱቢን ፉዳተማ ቀቡ ከሚ ጀናኒ ማልኒ ጀናኒ ሳሙኤል tokkoፋ ፊ ለመፋ ኤኙ አከ በሬሴ ሂምቤከሙ ከንጀዱ ሰኒ ዱቢሰንቱ ኑ ብረቲ ፉዳተማ ቀባ ዮካን ሞ ዱበቹን ኑፍታአ ጀደን ከናፉ ዱባ መጫፋ ኢያሱ ሳሙኤል ለመፋ tokkoፋ ፊ ለመፋ ነምኒ በሬሴ ሂምቤከሙ ጀቹ ዱባ ኪታባ ሜቃ አባን በሬሴ ሂምቤከሙ ጀኔ ተሬስኔ ከነ ፈካታ ኢንሻአላሁ ተዓላ አን ኪታባን ሐፈኒ ኢትፉፌቲን ቦደረት ዱበዳ ዋን ተፊ ነምኒ ሰገንታ ወደራ ፉኔቲ ኢትፉፍና ዋን ተፍ namoonni kaanii itti fufaa buleeyyan kiyya. Warri jirtan kun taaptaaf shar godha. Ibnu itti fufi habibi. Okay, jazakumullah khairan habibi Muaz galatu min sinjeda inshallah nga rabbina Allah fi sitti fufa rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Egaa akkuma obboleessi keenya mootiyyuu Mu'aaz awwal kaaseetiin hin ture macaafa qulqulluu eenyu akka barreessee hin beekamu jedhee ragaa wajjin ammootiyyuu nu dhiyeesseetiin hin jira jechaadha. Keessaafuu ammootiyyuu seerota Musee bu'uura jedhaniitiin kan warri kiristaana amananiitiin hin jedhani macaafa kan ammootiyyuu eenyu akka barreessee akka hin beekamne hayyoonni isaanii dubbataniitiin turanii jechaadha. Kallattii gabaabaadhaan ammootiyyuu macaafni kun ammootiyyuu abbaa hin qabne akka beekuu yoo kan barbaadan taate jalqaba irratti macaafni qulqulluun ammootiyyuu bakkeewwan ammootiyyuu hedduutti qoodameetiin hin jira. Sanniin keessaa macaafa qulqulluu kan jedhamu kan ortodoksii nutti himutti jiramoo kan pheenxee 66 nu himu jiramoo kan kaatoolikii nu himu jiran. Naannoo as dhiyeenya kan ammootiyyuu kan Jehoovaa Wiitnesitti ammootiyyuu barraa'etti lafa jira jechaadha. Kanniin keessaa macaafni qulqulluun kamtuyyuu ammootiyyuu dubbii waaqayyootii jedhaniitiin nutti himuu hin danda'anii jechaadha. Kamtu akkasumas ammootiyyuu hafuura qulqulluu geggeessaa hafuura qulqulluudhaatiin barraa'ee jedhanii wanti isaan nutti himan tokkollee hin jiru jechaadha. Mee seera uumamaa maano kakuu moofaa keessatti jechaadha macaafa qulqulluu kana Museen akka hin barreessine mee haalaallu. Seenaa Museedhaa namni ammootiyyuu seenessa tokko ammootiyyuu ni jira jechaadha macaafa qulqulluu keessatti. Namni sun ammootiyyuu eenyu akka ta'e ammootiyyuu kan beekamu tokkollee hin jiru jechaadha. Fakkeenyaaf seera ba'uu boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa gaafa kaastaniitiin hin dubbistanii dhalachuu Museedhaa ni dubbataa jechaadha. Bara sana namichi sanyii Leewwii tokko dhaqee sanyii isaa keessaa intala tokko fuudhee jedha. Dubartiinis ulfooftee ilma hin deesse. Mucichi bareedaa ta'uu isaa yommuu argite ji'a 3 fi isa hin dhoksitee jedhe. Mucichi ammootiyyuu iddoo kanatti dhalateetiin hin dhokateetiin hin jedhe kuni Museedha. Namattuyyuu ammootiyyuu waa'ee Musee dhaloota Musee kallattimaan ammootiyyuu kan inni dubbatutti jiru jechaadha. Garuyyuu qaamni seenaa Museedhaa qorateetiin seenaa Musee barreessutti jiru kun eenyu akka ta'e wanti beekamu tokkos ammootiyyuu hin jiru jechaadha. Itti fufteetiin macaafichuma kana akkuma ammootiyyuu seenaa Musee
dhalatu isaa ammootiyyuu lafa kaa'ee waa'ee du'a Musees ammootiyyuu macaafa kana lafa kaa'eetiin hin jiru. Eessatti jennaani seera keessa deebii boqonnaa 24 lakkoofsa ammootiyyuu 5 irraa gaafa kaasteetiin hin jettu maal jedheetiin lafa kaa'ee gana booddee Museen gabrichi Waaqayyoo akkuma Waaqayyo jedhee ture sana biyya Mo'aabitti hin du'ee jedheetiin lafa kaa'e. Waa'ee Museedhaa akkuma ammootiyyuu dhalachuu isaatiin hin dubbateetiin hin jedhu du'a isaatis ammootiyyuu akka inni biyya Mo'aabitti du'e kan inni lafa kaa'eetiin hin jiru jechaadha. Qaamni kun jechaadha. Qaamni kun geggeessaa hafuura qulqulluutiin barreesse eenyu akka ta'e ammootiyyuu wanni beekamu tokko illee hin jiru jechaadha. Geggeessaa hafuura qulqulluutiin barreesse jedhameetiin wanti inni nutti himame tokko illee hin jiru jechaadha. Qabxiin lammaffaa irraa ammootiyyuu waa'ee seerota Musee kana irratti yaadni isaan kaasan tokko ni jiran jechaadha warri kiristaanaa. Seera Musee kana kara dhumaa kana kan barreesse Iyyaasuudha jedhan. Gariin ammootiyyuu Iyyaasuutti barreesse jedhaniitiin seerota Musee kanayyuu ammootii warri amanan tokko ni jira. Laakiin ammootiyyuu seera keessa deebii kana boqonnaa 24 kana gaafa gadi siineetiin lakkoofsa 8 irratti ammootiyyuu dubbifnu maal jedheetiin dubbata. Israa'eloonni dachaa Mo'aabitti guyyaa 30 Museedhaaf hin gaddanii jedhe. Kana booddee yeroo boo'ichaa fi gaddaa hin raawwatamee jedhe. Iyyaasuun ilmi Nuun yeroo sanatti Museen harka isaa waan isa irra kaa'eef hafuurri ogummaa isaa keessaa guutee ture jedhe. Israa'eloon isaaf dhaga'anii waan Waaqayyo karaa Musee abboomee tures hin godhanii jedheetiin hin dubbate. Iddoo kanatti qaamni ammootiyyuu kitaabicha kana barreesseetiin hin jedhee waa'ee Iyyaasuu fi waa'ee ammootiyyuu Museedhaan kan inni lafa kaa'utti jiru jechaadha. Iyyaasuu ilmi Nuun yeroo sanatti jedheetiin Iyyaasuu ilma Nuun irraa ammootiyyuu kan inni dubbatutti jiru jechaadha. Iddoo kanattis Iyyaasuun ilmi Nuun akka hin barreessin ammootiyyuu kan inni lafa kaa'u jechaadha. Lammaffaratti ammootiyyuu kakuu haaraa kakuu moofaa kana keessatti hayyoonni ammootiyyuu kiristaanaa maal jedhaniitiin amanan jenneetiin yoo kan laalu taate kitaaba ammootiyyuu kitaabni kun galme jechoota macaafa qulqulluu kan barreesse ammootiyyuu Kabbadaa Bakareeti jechaadha. Kitaaba kana keessatti fuula ammootiyyuu 7 deemneetiin gaafa dubbifnu kitaaba kanarratti maaltu jira jetteetiin gaafa laaltu. Macaafa abbootii firdiiti. Macaafa abbootii firdii kana eenyutu akka barreesse jetteetiin gaafa laaltu gonkumayyuu ammootiyyuu hin beekamu jechaadha. Barreessaan isaa hin beekamu jedhu garuu Saamu'eel ta'uu danda'a jedhamee yaadamaa jedha. Egaa macaafa qulqulluu kan eenyu akka barreesse kan hin beekamne kan ammootiyyuu yaada sammuu isaaniitiin eenyu akka barreesse hin beekamne akkam gooneetiin macaafa kan ammootiyyuu jecha Waaqayyooti geggeessaa hafuura qulqulluutiin barraahee jenneetiin hin dubban. Kitaabichuma kana jechaadha fuula 75 irra ammootiyyuu deemneetiin yoo kan laallu maal jedhee jetteetiin gaafa ati lafa kaatu macaafa faarfannaati. Macaafa faarfannaa jechuun isin hundinuu ni beeytanii mazmura Daawud isa jedhaniitiin kan ammootiyyuu amananii jechaadha warri kiristaanaa. Kitaaba kana keessatti fuula ammootiyyuu 75 irratti maal jedheetiin lafa kaha jennaani. Faarfannaa Daawit jedhe. Macaafa kakuu moofaa boqonnaa 150 kan qabu yoo ta'u barsiisaa kadhata faarfannaa fi walaloo fi of keessatti kan qabatedha jedha. Faarfannaa kuni maqaa Daawitiin yoo moggaafameyyuu jedhe kan barreesse isa kophaa miti jedhe. Faarfannaa adda addaa kana eenyu akka walitti qabe sirriitti hin beekamu jedheetiin lafa jechaadha. Macaafa faarfannaa kana eenyu akka walitti qabe ammootiyyuu hin beekamu jedheetiin haala kanaan ammootiyyuu lafa kaa'eetiin kan inni jiru jechaadha. Hayaa kan ammas deemneetiin haa dubbisnu. Kitaabichuma kana ammootiyyuu fuula ammootiyyuu 118 jechaadha. Fuula 118 irratti maal jedheetiin lafa kaa'ee jetteetiin gaafa dubbistu. Maal jedhee kitaabichi kun ergaa ammootiyyuu gara Ibrootatti barreeffame keessaa tokko Phaawulos jedhameetis warri amananii jira. Phaawulos ergaa ammootiyyuu 13 sana akkam akka godhe ammootiyyuu inshaallah kan wajjin laallu ta'a jechaadha. Ergaan kun amantoota lammii Ibrootaa qabaniif kan barreeffamedha jedha. Gaariyyuu barreessaan ergaa kana eenyu akka ta'e hin beekamu jedheetiin lafa kaa'e. Kan akkana jechuutti jiru eenyunni hayyoota kiristaanaati jechaadha. Hayyoota kiristaanattiyyuu macaafa qulqulluu keessatti kitaabota argameetiin hin jedhe eenyu akka barreesse hin beekamu jedhaniitiin haala kanaan ammootiyyuu kan isaan lafa kaa'anii jechaadha. Hayya ammas ammootiyyuu kitaabichuma ammootiyyuu Kabbadaa Bakaree barreesse hayyuun kiristaanaa akkasumas ammootiyyuu galmee jechoota macaafa qulqulluu afaan Oromootiin jedhame kana keessatti kan barreesse kana deemneetiin yoo kan laallu taate kitaabicha kana fuula ammootiyyuu 127 irratti macaafa Iyyoob ammootiyyuu jedhameetiin kan beekamu sana eenyu akka barreesse walumaan halalu jechaadha. Macaafa Iyyoob isa kana jechaadha. Boqonnaa 1:242 seensisu yommuu ta'u yommuu ta'u boqonnaa 3:41tti immoo walaloodhaa jedha. Kun seensaa kun ammootiyyuu walaloodha. Barreessaan macaafaa jedha laal. Barreessaan macaafaa
kana eenyu akka ta'e hin beekamu jedhe. Eenyu akka ta'e hin beekamu jedhe. Haala ogbarruu isaatiin yommuu ilaalamu baay'ee galateeffamaadha jedheetiin hin dubbate. Macaafa abbaa hin beekne yaaduma ammootiyyuu isa keessatti ammootiyyuu walitti qabameetiin hin jedhe kana qofa laalaniitiin warroonni kiristaanaa geggeessaa hafuura qulqulluutiin barreessee jedhaniitiin kan dubbatan jechaadha. Gaaruyyuu hayyoonni isaanii macaaficha kana eenyu akka barreesse gonkumayyuu hin beekamu jedhaniitiin haala kanaan dubbatanii jechaadha. Macaafa kanarraa isiniif haa dabalu kitaabichuma kanarraa jechaadha. Hayyuu kiristaanaa kun waan inni jedha jechaadha. Fuula 46 fuula 46 irratti maal jedheetiin lafa kaa'e jettaniitiin gaafa laaltanii fuula 66 irratti kinoo macaafa lallabaa isa kana jechaadha. Macaafni lallabaa isa kana lallaba yookiin barsiisaa jechuudha jedhe. Macaafa kana keessatti kan lallabu barsiisu Salamoon ilma Daawit isa Yerusaalemitti mootii tureedha jedhe. Ogummaan isaa hedduu dubbatameera jedhee boqonnaa tokko lakkoofsa ammuutii 16 fidateetiin maqaa macaafa kanaa kakuu moofaan Giriikitti jijjiirame irraa kan fudhatameedha jedhe. Barsiisni isaa kan Salamoon yoo ta'e iyyuu eenyu akka barreesse sirriitti hin beekamu jedheetiin dubbate jechaadha. Duuba macaafa eenyu akka barreesse hin beekne hin beekne maaliif ammootiyyuu jecha ammootiyyuu waaqayyooti akkasumas ammootiyyuu geggeessaa macaafa qulqulluutiin barreessitanii jettaniitiin warri kiristaanaa nutti dubbachuun keessanii bataam sheemidha akkasumas ammootiyyuu kun isa fuudhaa jechuudha. Itti fufneetiin haalallu itti fufneetiin yoo kan laallu taate qabxiin itti aanu ammootiyyuu karaa wangeelota afranii haa deemnu jechaadha. Wangeelota afran keessatti Yesus Kristos waan inni dubbate tokko jira jechaadha. Yesus Kristos maal dubbate jennaani wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 8 irratti jechaadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 8 irratti maal jedha? Dubbiin ati anaaf kennite hundumaa ani immoo isaaniif kenneera jedha. Isaanis fudhatanii ani si bira akkan dhufe dhuguma hubatanii jedha. Akka ati na ergites amananii jedheetiin hin dubbate. Tokkoffaa irratti Yesus Kristos ammootiyyuu dubbii waaqayyo irraa fudhate tokko ni jira jechaadha. Dubbiin kun ammootiyyuu maali jenneetiin yoo kan laallu taate dubbiin kun ammootiyyuu wangeela jechaadha. Dubbiin Yesuusiif kenname kun ammootiyyuu wangeela. Akkuma Yesus Kristos wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 49 irratti abbichuma isin ergettu ofii isaatii waan dubbadhu abboome malaan ofii isaatii homaan dubbanne jedheetiin kan Yesus Kristos dubbate jechaadha. Yesus Kristos nabiyyuu minal anbiyaa nabiyyi keessa nabiyyoota rabbiin keessa nabiyyi isa tokko ta'eedha jechaadha. Nabiyyoonni rabbii ammootiyyuu kan isaan kin dubbatan dubbii ammootiyyuu waaqarraa dhagahanii jechaadha. Kallattii kamiin akka dhagahanii kallattii kamiin Yesus Kristos waaqarraa akka dhagahame wanti ammootiyyuu macaafa qulqulluu keessatti dubbatame hin jiru. Laakiin ammootiyyuu Yesus Kristos ammootiyyuu maal akka dubbate jetteetiin gaafa laalteetiin jedhu Yesus Kristos kan inni ammootiyyuu barsiisaatiin ture wangeela barsiisaatiin ture jechaadha. Dubbiin waaqayyo ammootiyyuu Yesuusiif kenne kuni akkasumas ammootiyyuu Yesus Kristos ammootu kan inni abboomamaatiin ture wangeelaa jechuudha. Wangeelli Yesus Kristos barsiise kun ammootu eessa jira jetteetiin gaafa laaltu gonkumayyuu argachuu hin dandeettu jechaadha. Maaliif jennaan Yesus Kristos kan inni barsiisaatiin ture wangeela. Gaariyyuu kan ammootiyyuu har'a warri kiristaanota ammootu nutti lallabaatiin turan wangeela Yesus Kristos osoo hin taane wangeela Maatiyos, Maarqos, Luuqaas, Yohaannis jedhaniitiin ammootiyyuu kan isaan lallabaatiin turan jechaadha. Kitaabichi kun kan inni barreeffame min ture akka hayyoonni kiristaanaa amananitti ibsa macaafa qulqulluu kitaaba jedhamu keessatti kabbadaa bakaree kun akka inni dubbatutti jechaadha. Kitaabni wangeelonni kun kan isaan barraa'e dhaloota Yesus Kristos booda bara ammootiyyuu 56 hanga ammootiyyuu bara 60 jedhaniitiin ammootiyyuu kan isaan amanan keessaafu wangeelli jalqaba barraa'e Maarqos jechaadha. Laakiin ammootiyyuu Yesus Kristos yeroo sana biyya lafaa kanarraa ammootiyyuu gara waaqatti ol fudhatameetiin hin jiru. Yesus Kristos ammootiyyuu quba hin qabu jechaadha. Kitaabicha barraa'eetiin lafa jiru kana jechaadha. Wangeelli Yesus Kristos barreesse eessa jira jetteetiin gaafa ati ilaaltu gonkumayyuu argachuu hin dandeettu jechaadha. Lammaffaa irratti ammootiyyuu wangeelonni kun ammootiyyuu kitaaba biyyoota hedduu keessa kan inni jiru akkuma namni hundiyyuu beeku jechaadha. Yesus Kristos kan inni ammootiyyuu barsiisaatiin ture wangeelli inni barsiisaatiin ture ilmaan Israa'el warri itti ergame 12 sana qofaaf jechaadha. Fakkeenya tokkoon isin haa kaasu. Yesus Kristos barsiifni wangeelli inni barsiise suni akka ammootiyyuu Israa'el keessaa hin baane kan inni ammootiyyuu dubbataatiin ture jechaadha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa ammootii 5 irraa gaafa kaasteetiin dubbatu akkas jechuudhaan dubbate. Isaan 12 kana Yesus ergee jedhu
karaa saba waaqayyo warra hin ta'initti isin geessu irra hin gorinaa jedheetiin hin dubbate. Mandara warra Samaariyaa tokkollee hin lixinaa jedheetiin hin dubbate. Kanaa mannaa gara warra akka hoolotaa karaa irraa goranii mana Israa'ilii badan dhaqaa jedheetiin hin dubbate. Akkuma dhaqxaniinis jedhe mootummaa waaqaa dhiyaateera jedhaa lallabaa jedhe. Warra dhukkubsattoota fayyisaa, warra du'an kaasaa, warra lamxaa'an qulqulleessaa, hafuurota hamoota baasaa, gatii utuu hin baasin fudhatin isinis gatii utuu itti hin baasinis kennaa jedheetiin hin dubbatu jira. Iyesuus Kiristoos kana kan inni dubbatutti jiru ganda Samaariyaa tokkollee akka hin dhayne barattoonni iddoo tokkoyyuu akka hin dhayne kan isaan dhaquu qaban eessa jennaaniin warra ammootiyyuu hoolota mana Israa'ilii badan sana qofa dhaqaniitiin wangeela ammootiyyuu kan isaan lallabanii jechaadha. Maaliif jennaaniin Iyesuus Kiristoos gaafa ergameetiin jedhee warroota ammootii Israa'il qofatti kan inni ergameetiin jiru jechaadha. Wangeela Maatiyuus boqonnaa 15:24 irratti inni immoo deebisee ani warra akka hoolota karaa irraa goranii mana Israa'ilii badan duwwaadhaaf ergame malee waan biraatiif hin ergamne jedheetiin kan inni dubbatutti jiru jechaadha. Baay'ee Baay'iliin bara 1997 kanarratti itti dabalame jechi akka jedhamtu tun itti dabalame warroonni kiristaana tokko tokko warri macaafa ammootii jallisuudhaaf beekame jechi akka jedhamtu tana ni akkeesse malee Yesuus Kiristoos Israa'ilootaaf hin ergamne jedhaniitiin dubbatan. Baay'ilii bara 2023 irratti kakuu haaraa jedhamu roqoda dhiyaa warra haaraa jedhameetiin kan barraa'e irratti akkana jechuudhaan dubbata. Inni maan hoolota mana Israa'ilii kanneen badan sana qofaafan ergamee jedheetiin hin dubbata. Duuba Yesuus Kiristoos wangeelli Israa'il qofa akka hin baane kan inni labsaatiin hin ture. Wangeelli Yesuus Kiristoos Israa'il qofa keessa akka hin baane erga ibse isinoo wangeela kana eessaa fuutaniitiin har'a ammootiyyuu kan isin nutti lallabdanii isinin jedha. Inshaallah kana an ammaaf asirratti hin gabaabsaa ibroota ergaawwan Phaawulos inshaallah kan itti fufuun ta'a. Wabillahi tawfiq wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kitaaba wamma ibnuun kaasee raayin kitaaban lama sadii dubbadha. Ruut irraa isin haa kaasu. Macaafa Ruut namni barreesse hin beekamu. Macaafa Ruut kajaamu macaafa jiru sana abbaan barreesse hin beekamu jechuudha. Maalirraa kunoola maal jedha asirratti barreessaan macaafa kana eenyu akka ta'e hin beekamu jedha. Macaafa Ruut kajaamu kana barreessaan isaa abbaan kun nama kana jaamee dubbatamuun hin danda'amu hin beekamu jedha. Eenyu akka barreesse macaafa Ruut macaafa qulqulluudha waa sagalee waaqayyootiin barreeffame jedhamee kiristaanonni qabatanii ittiin deemaa jiran kana irra hedduu isaa namni barreesse hin beekamu jechuudha. Hin beekamu jechuudha. Akkasuma immoo kitaaban hedduudha gara kitaaba 13 wayiiti. Macaafa moototaa ammallee mootota kanallee namni barreesse hin beekamu. Kitaaba moototaatiillee maal jedha barreessaan kitaaba kanaa barreessaan macaafa kanaa eenyu akka ta'e hin beekamu jedha. Macaafa meeqadha? Macaafa Ruut mootota 2 jechuudha. Macaafa 2 amma kan inni isin dhiyeessaa jiru. Ammallee macaafota Saamu'eel illee reefuun tana kaafamee ture. Saamu'eel kanallee lachuusaa namni barreesse akka hin beekamne dubbata abbaan kitaaba kanaa. Barreessaan macaafa Saamu'eel kanaatillee eenyu akka ta'e Saamu'eel akka ta'e ragaan tokko kan ibsu hin jiru jechuudha. Waan wal faalleessu hedduu waan achi keessa waan jiraniif. Akkasuma macaafota ammallee kabiraa kaasara dubbatamaa jiranii macaafa takkaan hin baafadhaa. Inshaallah. Bareeda mata duree bareedaa qabatame waan ta'eef macaafa abbaa beekamuu fi abbaan hin beekamne irraa adda baasti. Tokko macaafni qulqulluun abbaa qaba jennee yoo achirraa waan kaanu taate akka abbaan qabne sadarkaa darajaadhaan Mu'aazoon ibsee akkasuma Ibnuun nu ibsee jira. Ibsaanillee akkasuu keessa deebisee ibsaa jira. Tokko yoo jenne eessaa yoo kaane bareeda yoo jennu macaafni qulqulluun macaafuma qulqulluu jedheetu eenyutu isa waame yoo jenne as garagalchinee waan barbaannu taate kanuma macaafii argachuu hin dandeenyu isa takka. Lammaffaa macaafa qulqulluu inni jedhamu kun kakuu moofaatu macaafa qulqulluudha moo kakuu haaraatu macaafa qulqulluudha yoo jenne gaafii kan gaafannu taate kunillee ragaa wajjiinuu wanni qabatamaan hin jiru. Sadaffaa kakuu moofaa fi kakuu haaraa maaltu walitti fidee tokko godhe macaafa qulqulluu yoo jedhamu kana eegaa haga walitti qabame qulqulluu ta'e moo mara isaatti walitti qulqullaa'e moo kamtu qulqulluudha. Kakuu moofaan jaarraan barri inni kennamee fi barri kakuu moofaatii fi barri kakuu haaraadhaa garagara.
walitti as deebisee akkanatti bakka tokkotti walitti rarihoo eenyu jennee yoo waan gaafannullee taate kanas ragaadhaan walitti kana waan jedhameetiin as bahee lafa taa'u tokko hin jiru. Walumaa gala macaafota kanniini kakuu moofaarraa kaasee kakuu haaraatti abbaa irraa dhabuu deemnaa jechuudha. Ka Museen barreesse yoo jedhan yoo Museen bakki itti du'e hin beekamu jedhee akka ibsa fi argaartan irratti nu ibsamu. Ka ammootu Luuqaas hafuura qulqulluudhaan barreessee ka jedhamu irratti Luuqaas ani keessa deebi'ee qoree qulqulluu waan natti fakkaate waan qulqulluu naa ta'e waan natti fakkaate siif barreesseetiin jira. Isa san akkasitti naa laalii jedhee ka inni dirreetti baasee dubbatee rakkoo isaallee keessa deebi'ee qoreetiin kitaaba biroo irratti illee akka laallatee barreessaa ture ibsaa jira. Eenyutu barreessaa jira? Luuqaastu barreessee jennee wangeela Luuqaas kaa'achuu ni dandeenya. Wangeela Luuqaas kana yeroo barreessu kana Luuqaasoon kunu mataan isaa hafuura qulqulluudhaan geggeeffameetiin barreesse moo waan isatti fakkaate laalee qoree barreesse. Yoo aan jennu taate isatu lafa kaayee deebii deebise. Luuqaas tokko tokko irratti yaa ulfaataa fi jaallatama Toofilos waa'ee dubbii nu gidduutti raawwatame kana namoonni baay'een odeessuu yaalaniiru. Kanas immoo qopheessuun isaanii akka warri jalqabanii duuka turan ija isaaniitiin kan argan dubbichaafis kan hojjatan nuti barsiisanitti anis immoo dubbii kana jalqaba isaati jalqabee keessa lixee qoree waanan tureef tarreetti galchee siif caafuun gaarii fakkaatee anatti mul'ate. Kana jechuun maal jechuu? Waan arge keessa deebi'ee qoree bocee akka isatti fakkaatetti qopheessee barreesse jechuudha. Yoo akkana jennu dubbiin tun wangeela Yesuus barsiisaa ture san barreesse Luuqaas nu jechisiisa? Hin jechisiisu. Maaf hin jechisiifne? Isatu mataa isaati keessa lixee qoree waan anatti fakkaate barreesseera jedhee lafa kaa'e. Yoo kana qulqullinni isaa eessa jira? Akkamitti argama? Hin jiru jechuudha. Kanaaf wangeelota arfanis ta'e ka Phaawulositti daddabalee ergoota Phaawulosis ta'e waan kakuu moofa haaraa irra jiru sanii fi kakuu moofaa irra jiru san awwala akhira isallee abbaa barreesse ka qabuuf kan qabnettis hafuurri qulqulluun ittiin geggeeffamee barreesse sun akka keessa hin jirre dirreetti lafa kaahee jira jechuudha. Itti aansuudhaan amma ka barreeffama waan fedhayyuu ta'e haa barreeffamu akka barreeffamettu haa barreessu kitaaba ماذا خسر العالم بوجود الكتاب المقدس كتابة جدوت جرى ماذا خسر العالم بوجود الكتاب المقدس عالم كتاب مقدس مجافة كل كتابة جدا مكان أرقمو إساتين مال خساري مجاف نكون يوكي ست أرقم ميتان إبان مجاف نكون حواس الرنجه مال جنة تكا تكا يوكي سوان فلني لالوتات macaafni tokkore boo barreeffamu namni beekumsa waliigalaallee yoo taate warraa fudhachuun dirqama. Naawolojii waan hawaasaa toluu haa ta'u waan hin tolles walitti qabata. Waan naa ta'a jedhu wayii namni waan bu'aa naa qaba jedhu wayii keessaa fudhachuun dirqama. Egaa macaafa qulqulluu jedhamu kana keessaa inni argamuudhaan aalamni fayyadamaa taate moo kasaaroo taate jennee waan laallu taate qabxiilee guddaa yoo xiqqaate naannoo 30 wayitti kisaaraa waan uf keessaa qabu laaluu dandeenya. San keessaa zinaa akka halaalaatti bobbaasuudha. Zinaa akka halaalaatti laaluudha. Suni maali? Seera bahuu lakkoofsa 6:20 dhayin'ee yoo waan dubbifnu taate akka waan nabiyyoonni zinaa dalaganiitti nabiyyoonni ilmaan zinaa ta'aniitti akkasitti ilaala. Kana jechuun nabiyyollaahi Muusaa fi nabiyyollaahi Haaruun akka waan ilmaan zinaa ta'aniitti lafa kaa'a. Akkasuma nabiyyollaahi Yaaquub
obboleettii lamaan obboleeyyan lamaan ilmaan obboleeyyan garaa tokko Li'aa fi Raahel kan jedhamu obboleeyyan lamaan akka fuudhan lafa kaa akka fuudhe jechuudha Yaaquubiin kun. Kana jechuun silaa rahima jarri tuni obboleeyyan walitti qabee akka inni itti fuudhe. Keessa gad deebinee Leewwata 18 irra yoo dhaynu obboleeyyan lamaan fuudhuun haraama jedhee lafa kaa. Obboleeyyan lamaan fuudhuun haraama dhorkaadha. Intala obboleeyyanii lamaan fuudhuun jechuudha. Leewwata 18 jechuudha. Akkasuma macaafa Saamu'eel irrallee dhaynee yoo kalaallu taate zinaan akka achirratti illee baqqa'u 13 tokkorraa haga 17 yoo dubbiftani akka nabiyullaahi Ibraahim illee zinaa dalagetti jaartii isaallee akka waan kijiba barsiisee qaraasisee gadi baaseetitti lafa kaa'e. Kuni maaliidha? Kisaaraan nuti asirraa arganne maali? Zinaan halaala ta'uu fi isaan biratti akkasuma nabiyyoota qulqulloota Rabbiin qulqulleesse ilmaan zinaa godhanii lafa kaahu akkasuma nabiyullaahi Ibraahimiin jaartolee lama fuudhuudhaan zinaa dalageera jedhee ibsudha. Kun kisaaraa guddaadha. Nama qulqulluu kanarratti kisaaraa haganaa ibsudha. Itti aansinee laalla. Maalitti waama? Dayyuusummaatti waama. Macaafni kun dayyuusummaa barsiisa. Dayyuusummaa kan barsiisu seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 11 haga 16 irra yoo dhaynee dubbifnu nabiyullaahi Ibraahim gaafa haadha warraa saarraa isaa wajjin deeme maal barsiise? Kijiba barsiise, kijibi jedheeni barsiise akka isii namichilleen badii itti dalagu hayyame akka inni hayyameetitti barsiise jechuudha. Kana jechuun nabiyullaahi Ibraahim dayyuusa jechuudha. Dayyuusa jaartii isaa irratti dayyuusummaa qajeelche jedhee dayyuusummaa barsiisaa jira. Dayyuusummaan ammootu muru'aa namaa keessatti waan salphinnaati. Namni tokko ammallee عدم تحمل المسؤولية وظلم الآخرين. مسؤولية ما اتقافة ما أكا نمني توقو في الراهن كم. نمني توقو وان توقو برسي سوداني اللي تأي وجد سوداني اللي تأي وان دلقو سان الرتي اتقافة ما متى إساء قبا. برسيس أما برسيس الرتي نمني برسيس آجرو مسؤولية ما اتقافة جد وان هجد سان الرتي نمني توقو أكا مسؤولية ما اتقافة ما ويهن كمني wabii tokko malee waan dalagu akka dalagutti lafa kaaya. Roomee 8:31 fi 32 irra yoo dubbisnu jechuudha. Mas'uuliyyummaan takka akka hin jirre gaafatamni itti gaafatamummaan takka akka hin jirre lafa kaaya. Akkasuma qabxiin biroo al-khuruuju min jamaa'a irraa hawaasa waliin jiraatuun faallaa ta'ee kophaatti bahu. Faallaa hawaasa waliin jireenya hawaasaa diigee namni tokko kophaatti akka bahu barsiisa. Macaafa qulqulluutu kana barsiisaa jechuudha. Nidaama sila hawaasni ittiin bulmaataaf lafa kaayate akka diigee keessaa bahu barsiisa. Miidhaan macaafni nutti fidennu hawaasa irraan gahuu danda'u kana jechuudha. Akkasuma miidhaan biraalleen waan sila itti dalaguun hin barbaachifne guutuu as fuudhanii itti dalaguudha. Wal jibbaa, wal waanyuu, wal jibbuu ammallee ollaa irratti duuluu kana barsiisa. Aqliin namaa akka hojiin ala taate icciitiidha jechuutti deebitu barsiisa. Kana yoo jedhu wanni dubbatan martu itti amantu malee siin galu. Manfasiidhaan geggeeffamtu malee hafuura qulqulluun geggeeffamtu malee siin galu. Kana jechuun Filiippiyoos 2:14 hanga 16 yeroo dubbistanitti wanni ati dalaydu guutuun akka sammuu kan keetiin si fudhatamu yaadda yoo taate sirrii miti jechuudha. Maal malee icciitii qabu san icciitiidha jettee akkasumatti qabattee ittiin buluu qabda malee waan inni lafa sii kaahe hin qorini keessa gadi buute jechuudha. Kuni sammuu kan kee hojiin ala taasisu jechuudha. Maaf kana ta'e jettee gaafachuu hin dandeettu sammuun kan kee gabrummaa isaa jala seena jechuudha. Malee
itti amanuu qabdaa fudhachuudhaaf itti amanuu qabdaadha. Aqliin kan kee hojiin ala ta'e jechuudha. Akkasuma diina tokkoo fi of gadi qabdee maqaa jaalalaatiin gabroomuu jechuudha. Inni biroo maqaa jaalalaatiin gabroomuu sitti fida. Maqaa jaalalaatiin gabroomuu jechuun diinni tokko kan kee tokko jaaladhu, diina kan kee jaaladhu jedha. Diina kee jaaladhu yoo siin jedhu yoo inni waan asin si kabalaasu taate garan ani itti jijjiiradhu jedha. Maatiyoos 5:38 haga 41 jidduu kanatti yoo namni tokko qabeetiin kaballaansi waan gaggeessu taate ati maal gochuu qabda jedha. Kaballaadhaan osoo hin taane jaalalaan itti dhiyaadhu. Sharriidhaan hin deebisini. Nama si kabaleetiin jedhe boqoo itti jijjiiriituma bira lufi malee aduwwiidhaaf jilbeeffadhu siin jedha jechuudha. Aduwwiif jilbeeffattee jalatti buluu qabda jedha aduwwii jalatti. Humna kan kee ka difaa'aa silaasii hayyamamu san illee hin fayyadamtu jechuudha. Kuni miidhaa inni hawaasa irraan gahe. Akkasuma ammallee hawaasa akka jirutti guutuutti tokko isaanii osoo hin hambifne lafarraa xarageetiin balleessu. Maaliif nama amantaa saniin qabatin guutuutti lafarraa xaragee balleessu. At-ta'assubul a'maa wat-tatarruf wa qatlu mukhaalifi ad-diini bal wal ibaadatul jama'iyya. Guutuutti bakka kaasee balleessuudha. Nama maal hin ta'in nama amantaa isaan qabatin. Amma qabxiin reefii dubbadhe sunii fi qabxiin aduwwii kan keetiif jilbiiffattee jalatti buluudha maqaa jaalalaatiin kareef jenne sanii fi ka guutuutti nama amantaa sanitti hin seenin lafarraa balleessi jedhu kun wal faalleessi. Maatiyoos 5:38 haga 40 fi macaafa Asteer boqonnaa 8 lakkoofsa 11 haga 17 yoo dubbifne faallaa walii deema. Kun jaalalaan itti dhiyaadhu nama boqoo si kabaleellee boqootaan itti jijjiiriifi jedhe. Kun ammootu nama amantaa kan kee faalleesse tokko callee lafatti hambisiniiti daaraa isa dhayi jedhe. Faallaa waliiti jechuudha. Amma kanarratti maal fidaa jira? Jama'aa guutuutti hundeen buqqistee balleessuu si ajajaa jechuudha. Mana keessa galtullee yoo dhibeen barasaa wahii si qabe, dhibeen lamxi yoo si qabeetiin jedhe mana san guutuutti diigdee bakka balleessuudha jedha. Yoo guyyaa 7 keessatti manni sun hin qulqullaa'in mana san diigdee balleessuudha jedha. Manatu waa itti fidee manni diigama. Sammuu namaa hojiin ala gochuu jechuudha kun. Sammuu namaa hojiin ala gochuurraa macaafa Lewwotaa 4:35 haga 45 yoo dubbisanitti nama tokko lamxiin isa yoo qabe manni isaa sun guutuutti diigamuu jedha. Kana jechuun miidhaadha moo bu'aadha? Namtichi lamxii irraa yaalamuudha moo manichi diigamuutu faayidaadha. Faayidaan kanaa miti jechuudha. Kanaafuu macaafni kun miidhaa inni namarraan gahetu irra guddaadha. Alamni macaafni kun jiraachuudhaan kasaaree moo bu'aa argate yoo jedhame kasaaraa hagana hin jedhamne kasaare. Inni biroo ammallee aljahalul ilmi ربي ما جرى سير وما بقولنا تقول كوسة تقرت في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلم جد. ربي قاف جل كبا أمو سماوات في دتشي أمجر دتشي نموتو أنتو تاتي ترتي إجسي أموتو مال إتي أمجر هل كان إفا إتي أمي دكان إتي أمي كان قويا جد إفا جد وامي كان أموتو دكان جد وامي جد sanirratti maal jedha halkan ifa jedheen san ifa san guyyaa tokkoffaatti uumee jedha kaan itti ammoo as garagaleeti guyyaa torbaffaatti uumee jedha faallaa walii deemee jechuudha wal faalleessa kanaafi walumaa gala anamaaf qabxii aga 30 wahii qabaa inni uf jala qabxii 14 kanarratti dhaabadhee namni biroo itti hafuufu booda itti deebi'a inshaallah. Galatoom ulfaadhu siin jecha reefun tana namatu narratti namni keenya yeruma Hussein irraa akkasuma jeeqaa turanii rabbi isin irraa jaalatu bileewwan akkasi macaafni akkuma isaan jaanii tokkoffaa wanni isaan jaan kuni waan akka malee hamaati
yoo namni asiin sidhee asiin itti garagalchii jechuun kun dubbii dayyisummaa akka malee hamaati. Kana jechuun yoo namni haadha manaa teessi jalaa fudhate obboleettii teetii dabaliif jechuudha. Obboleettii teetii dabaliif jechuudha. Dayyisummaa laafee miti. Rabbiin isaan asirreessu jenna akkasuma immoo macaafni kun akkuma isaan caqasanii macaafni namni tokko namni fayyaan barreesseyyuu wal dhabdee akka macaafa kana hin qabu. Macaafni namni amma fakkeenyaaf hagartee Jawaar Mohammad barreesse kunu haga kanaa waliin dhabu wal dhiita macaafni. Fakkeenyaaf lakkoofsa hin beeku macaaf. Lakkoofsa baraa wal dogoggoraa akkasuma ilmaan yoo namni tokko fakkeenyaaf 300 jee ka'ee mutaate tokko immoo 200 jee hima. Kasi laayirree inni 5,000 ta'u inni 6,000 jee hima. Macaafni kuni macaafni namni sirrii noormaalii barreessee miti jennee dubbachaa turre. Isinillee akkuma quba qabdan dubbachaa turre jechuudha. Macaafni kuni macaafa namnumti normaaliin tokko iyyuu barreessin. Fakkeenyaaf lakkoofsa seeraa keessatti maal jaabeta ilmaan Israa'el 800 jaa. Saamu'eel boqonnaa 20 Saamu'eel lamaffaa Saamu'eel boqonnaa 24 lakkoofsa 9 irratti maal jaa 800 jaa ijoolleen Israa'el tun ilmaan Israa'el ka jaaman kun. Ammallee maal jedhaa 470 jedha seenaa baraa isa lammaffaa irratti lakkoofsa 20 takka boqonnaa 20 lakkoofsa 5 irratti kana jaa. Amma gaa nuti 500 kana moo 470 kana fudhanna. Kan fudhanna as keessa wal'ee jechuudha. Jechi Waaqayyo hafuura qulqulluudhaan barreeffamu yoom wallawa hafuura qulqulluun yoo meeqa jira hafuura qulqulluutu hedduu jira hafuura qulqulluun kun yoo hafuura qulqulluun kan barreeffamu taate hafuura qulqulluun kun nama dogoggorsaa jira jechuudha. Hafuura qulqulluun waan dhibba meeqa dogoggoraan akkanatti dubbachaa jira jechuudha nama agarsiisa. Meeqan isii kana tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 24 lakkoofsa 9 fi seenaa baraa lakkoofsa boqonnaa seenaa baraa tokkoffaa lakkoofsa 21 boqonnaa 5 lakkoofsa 5 jechuudha. Boqonnaa 21 lakkoofsa 5 wallabaa jechuudha. Akkasuma seenaa mootota lamaffaa boqonnaa 8 lakkoofsa 26 seenaa lammaffaa seenaa baraa lammaffaa boqonnaa 22 lakkoofsa 2 irratti wallabdee guddaadha qabaachuu wal falma macaafni kun wal falmaa jechuudha. Hafuurri qulqulluun macaafa kana maaliif akkanatti akka inni wal dhabu godhee namoota garagaraatti waan garagaraa dubbatee wal dhabsiise. Macaafni kun matumaa hafuura qulqulluu akka hin barreeffamin beekamaadha. Hareefuun tana kaasee ture sana dubbadheetiin irraa baha. Macaafni reefuun tana ibnuullee agarsiisee ture. Anillee deebi'eetuma xiqqoo agarsiisee sagantaa biraa dabarsa. Macaafni maal jedhaa? Haruut abbaan barreessan beekamu. Macaafa Haruut jedhamu abbaan barreessan beekamu. Abbaan barreessan beekamu jedha abbaan kitaaba kana. Abbaan kitaaba galmee macaafa qulqulluu jedhu kana abbaan barreessan beekamu jedha. Akkasuma ammallee macaafa moototaa kanallee barreessaan macaafa kana eenyu akka ta'e hin beekamu jedha. Tole ammallee itti dabalee macaafa Saamu'eellee barreessaan kitaaba kanaa macaafa kanaa eenyu akka ta'e hin beekamu jedha. Laal eenyu akka ta'e hin beekamu ardii rabbii dhumte jechuudha. Nuu miti waan kana kaa'ichaa jiru. Ammallee akkasumatti macaafa Iyyaasuu jedhamu jira. Macaafa Iyyaasuu kanallee abbaan barreessu eenyu akka barreesse yoo argaa jiraattan kun baruma sanatti Iyyaasuudhaan akka barreeffametti ni yaadamaa jedha. Yaadamaadha malee hirgitii namaa baluuf barreesse jedhamu hin jiru jechuudha. Ni yaadama yaada jechuudha malee nama kanaaf barreeffamee dubbatamu jechuudha. Tole akkasuma seera abboota firdiitillee abbaan barreessan beekamu. Abboota firdiitillee maal jedhaa barreessaan isaa hin beekamu jedha. Barreessaan kitaaba abboota firdii kana hin beekamu jedha. Gartee hin beekamu jechuudha. Yoo ni beekama hajaan taate boodarra abbaan mormii qabu. Macaafa Iyyoobillee akkasuma maal jechaa jira abbaan macaafa kana barreesse hin beekamu. Barreessaan macaafa kanaa eenyu akka ta'e hin beekamu jedha. Jaluma muramee hin beekamu. Tole akkasuma macaafa Izraa abbaan barreesse hin beekamu. Macaafa Izraa abbaan barreesse hin beekamu jechuudha. Barreessaan macaafa kanaa abbaa ta'e hin beekamu. Macaafota hamma kanaa macaafota namni barreesse hedduudha. Maaliif sa'aatii keenya wajjin waan hin deemneef asumarratti gabaabsuuf dirqamne malee macaafni inni kun macaafni namni barreesse gad dhaabbataan hin beekamne. Macaafa kanaa kana qabatanii mooraan akkamiitiin Qura'aana mormuudhaaf akka yaadan nama dhiba. Quraana mormuudhaaf akka yaadan nama dhiba. Hedduutu akka nama ajaa'ibsiisa. Macaafa kanaa kana qabatanii yeroo isaan itti
macaafa gara waan akkana kana nu yaamantu argama. Akkuma immoo ustaazni Hussein dubbatanii turanii macaafa waa'ee raajota maqaa balleessu macaafa namni dhuunfaayyuu arrabsaa deemu kan gartee nagaa labsaa ja'anii lallaban kan inni immoo yeroo macaafa bantee dubbiste nagaa waan jaamuyyuu hin beeku ijoollee ajjeesutti nama ajaju waaqayyoon gara jabeessa miti gara laafessa badii namaa dhiisa. Waaqayyoon gara jabeessa miti gara laafessa badii namaa dhiisa. Waaqayyoon akkas saniifuu inshaallah macaafni kun macaafa lola ajajuudha seefiidhaan akkaan gabee seefiin dhiiga qoftutti namoota ilmoo namaa fixaa kajau ijoollee dubrummaa hin qabne ajjeesaa kajau macaafota lolatti ajaju jechuudha. Macaafa kanaa kana qabatee namni dubbachuun xiqqoo nama qaanfachiisu hin jenna. Anasumarra dhaabee booda yoo rabbii carraan yeroo jiraate sagantaan keenyallee waan dhumedha. Inshaallah Ustaaz Abu Salmaan dhufanii jiranii akkasuma Abdurrashiid as jiranii inshaallah. Irraa bahuuf dirqamna waan ta'eef inshaallah. Akkasi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت يا غيزني نما قدات أسجل إرجتا جرنا تفكاتا رايا بامج أنا فكاتا رب سبحانه وتعالى كتاب إساء خيستي جلقب ما دبته فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله جاء waa'ee kanaa dubbatee ture keeyyata 78 haga 79 irratti dubbatee xumura irratti wanni inni dhiye ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون أكس جدبت إسان الرئيس واللالتوتا هوي صبا ملي كتابهم بيكني تجرا إسان كان شك ملي هما متين جي Isaan kan shakkan malee homaa miti jechuun kitaabota barreeffaman hunda keessattuu tilmaamaan akka isaan deeman nutti agarsiisa. Kanaaf kitaabni kun guutumaa guutuutti maaliif shakkii keessa galee kitaabni kun bara akkanaa barreeffame jedhamee wanni hayyoonni shakkanii hayyoonni waldaa kiristaanaa hundumti isaanii kan biyya alaatis ta'e kan biyya keessaatis ta'e maaliif shakkii kana keessa galan kan jiru yoo ta'e mee achi dabarree akkuma obboleeyyan kiyya ibsanitti yaaduma san kan deeggaru dubbachuu barbaada. Galmee kitaaba qulqulluu afaan Oromoodhaa luba Misgaanuu Agaasaatiin barreeffame yookaan qophaa'e keessatti fuula 325 irratti dhifama chaarjiin kiyyas dhiyaa jira. 25 irratti waan dubbate wayii qaba. Kitaaba qulqulluu fi mana kiristaanaa iddoo jedhu irratti akkas jedha. Jalqabumaa eegalee gaafa jiru madda kitaabni qulqulluun irraa eegale sababni ittiin ummanni kiristaanaa shakkii keessa galina hayyoonni isaaniis shakkii keessa galanii ittiin addaan baafatu ittiin dadhabanii kitaabni kun isaanitti dalga galeef idduma isaanumaatu lafa kaa'e madda kitaaba kanaa gaafa dubbata. Jalqabaa eegaltee manni kiristaanaa kan Ayhuudonni beekan kitaabota kakuu moofaa fudhatte. Duuka bu'oota yookaan aangoo duuka bu'ootaatiin kitaabota barreeffaman sassaabdee akka sagalee waaqayyotti fudhattee nuunja. Kanaaf kitaabni kun wanni shakkii keessa galeef jalqabumaa eegaltee Ayhuudonni bara durii kitaaba barreeffamee taa'u ka abbaa barreesses hin beekne bara kan barreeffames hin beekne ka osoo qorannaa tokkollee irratti hin gaggeessiniin alatti kitaabuma barreeffamee taa'u yookaan xalaa barreeffamtee taa'u fuudhanii sagalee waaqayyoo akka sagalee waaqayyoo jaanii itti fayyadamanii sababa sanirraa ka'ee isaanis shakkii keessa galuu danda'anii jechuudha. Akka fakkeenyaatti kitaabni qulqulluun kutaa lama qaba. Kutaan tokko kakuu haaraa kun kakuu moofaadha. Akka fakkeenyatti mee wangeeluma tokko laallee bira dabruu dandeenya. Fakkeenyaaf wangeela Luqaas laalla. Wangeelli Luqaas gaafa barreeffamu akka fakkeenyaatti yoo kaafne wangeelli Luqaas kakuu haaraa keessaa isa tokko. Barreeffama keessatti gaafa barreeffamu Luqaas wanni inni fayyadamee barreesse waa lama fayyadame. Qulqulluu Luqaas akkasuma galmee kitaaba qulqulluu kan luba Misgaanuu Agaasaatiin caafame fuula 576 irratti akkas jedhe. Qulqulluu Luqaas namoota gaafachuun barreeffamoota dubbisuun wantoota raawwatan of eeggannoon mirkaneesseeraa jedha.
iddoo kanarratti waa lamaan barreesse. Tokkoffaa Luqaas gaafa macaafa kana barreessu waa lama fayyadame. Wanni inni fayyadame tokko kitaaba barreeffamee taa'u, kitaaba abbaa barreesse hin beekne xalayaa barreeffamtee taa'u fuudhee dubbise. Inni lammaffaan immoo odeeffannoo namootarraa fuudhuudhaan macaafa kana barreessee of eeggannoodhaan mirkaneessee nuun jedhe. Haa ta'u waa lamaan kana fayyadameetis tahee dhiiseetis tahee of eeggannoon barreesse moo hin barreessine? Of eeggannoon hin barreessine. Wangeela Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa 43 irraa qabnee haga 44tti yoo dubbisne Iyesus Kiristoos gaafa wangeela misraachoo mootummaa Waaqayyoo lallabaa ture mana sagada Ayihudootaa keessatti lallabe jee macaafni bara 1997 kan afaan Oromoo nu hima. Macaafni biraa garuu mana sagada Ayihudootaa osoo hin ta'in mana sagada Galiilaa keessatti lallabaa ture jaa afaan Amaariffaa iddoo sanirratti mana sagada Ayihudootaa keessatti akka hin lallabin nutti hima. Wangeeluma Luqaas boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irratti bishaan iddoo sanirra bishaan Genesaaret kan jedhamu bishaan Galiilaa keessatti bakka Iyesus Kiristoos itti lallabaa ture sana bishaan sun achi keessa ture jaa. Iyesus Yihudoota keessa osoo hin tahin kan inni itti lallabaa ture Galiilaa keessatti akka ta'e nutti hima. Iddoo kanarratti wanni barbaade of eeggannoon mirkaneesse kan jiru dogoggora guddaadha. Gara biraatiin immoo Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irraa haga 4tti of eeggannoon akka barreesse akka qorate nutti hima. Iddoo kanarratti immoo wangeela Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa 43 haga 44 irratti akka inni qoratee hin barreessin qorachuu isaatii fi qorachuu dhabuun isaa akka dogoggorate iddoo kanarratti nutti himaa jechuudha. Kanaafuu kitaabni kun guutumaa guututtuu gaggeessa hafuura qulqulluutiin caafame jedhanii ittiin namoota gowwomsuu fi jallisuu fi yaalii godhuun dogoggora. Idduma kanarratti galmuma kanarratti fuula 576 kanarratti akkas jaan. Haa ta'u malee tokkoon isaanii hafuura qulqulluun gaggeeffamanii barumsaa fi hojiiwwan uumaa keenya Iyesus Kiristoos muraasa dogoggora tokko malee barreessanii jira. Hojiiwwan isaatii fi akkasuma barnoota Iyesus Kiristoos gaggeessaa ture muraasa dogoggora tokko malee barreessanii yoggaa jiru irra baay'een isaa dogoggoraan guutamuu isaan nu barsiisaa jechuudha. Kanaaf kitaabni kun kitaaba Rabbii osoo hin taane kitaaba hayyoonni waldaa kiristaanaa dhaalmayaan Yahudotarraa xalayaa isaa walitti qabanii sagalee Waaqayyooti jedhanii itti fayyadaman fidanii sagalee Waaqayyooti jedhanii namootaan akka isaan jaanjeessan nutti himaa jechuu. Kanaafuu asumarratti inni gaajeetii yaada. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba. Kan qara qabadheeru kan afaan Amaariffaa ture. Sunis maal jedhama? Matsaaf Qidduus Saala jedhama. Kun laala kun matsaaf kun kan qophaa'ee jiru Pheenxee qopheessee Pheenxee Ortodoksii Kaatoliik hunda qopheesseera walii gala jechuudha. Hundatti qopheesseera. Kan afaan Oromoo hin qabu ittiin qophoofne naga namuu kun Amaariffaan kan qophaa'ee jiru kan qopheeffate qaara Amaariffaan ture. San keessa waa muraasa mee ilaalla. Akkuma duratti jedhanitti laala kun kan gaasni baasa. Laala kun kan kitaaba shanan kan inni kaseera shanan kan inni barreessaan akkan beekamne asirra katabee mirannu ka uumamaa ka bu'aa ka leewwataa ka lakkoofsaa fi ka keessa deebii barreessaan akkan beekamne kitaaba kanarratti nuuf kaa'amee jira. Kitaaba kanarratti nuuf kaa'amee jira. As biratti laala kan jedhinu yoo orii xaafi jedha yoo orii xaafi orii jedhama afaan Oromootiin. Afaan Oromoofaan immoo seera jedhama. Seera kana kan barreesse seeraan shanan kanneen kan barreesse hin beekamu namni seera kana barreesse yeroo seeraan shaniin orii Zatsaat, orii Zafxirat, orii Zadaagimii fi orii shantu jira oriitiin sunniin shanan san eenyu akka barreesse hin beekamu. Kana caalii mi'a amma bakka takka deemna kan laallu amma koodeksii ilaalla. Koodeksii namuu jechuun jaarraa baay'ee turee jiru san laallamee san eenyu akka laala kana keessa akka hin jirre hin laalla kana keessa hin jiru sunni nam koodeksii san laallamee amma itti qophoofne guddatti qophoofne tanuma tana laalleetiin inshallah nama biraatti kenna carraa koodeksii jechuun waayifaa banaash. Ifama waayifaan bananne ture koodeksii kana laalla yoo rabbi jedhe inshallah. Rakkoon qabu suuta siyaa fidu rakkoo ta'an qabu. Sa'aatiin keenyallee inshallah dhumee jira. Suuta nu godhabdanii rakkoon qabaaf jira.
ኢንሻአላህ እሺ ኮሌክሽን ላላ ሜ ኮሌክሽን ከናማ ላላ አስራ ይገለ ላላ ኩኔቾን ኡማመ ጀቾ ኮንጀነሲቾን ኡማመ ጀቾዳ ኡማመ ቻፕተር ኢሳማ ሜ ሂላላ ሀገም ጅራ ኡማመ ኬሰ ቻፕተር ሜ ቀጅራ ከና ላላ መርሃባ ኡማመ ላላ ከነ ኡማመ ኩኒን ጀነሲቾን ኡማመ ጀቾዳ አጥሩፍኔ ቻፕተር ኢሳ ላላ ቻፕተር ጅራ ላላ ከነ ኦፋ ጅራ ቻፕተር ኢሳ ከአጃይቡና ዲደሚታ ከደም ዲደሚ አፍሪካ ነቆፋ ቶኳንገ ዲደማፊ ዲደሚ ሸናንገ ሻንተማ hinjiru laala kana jechuun maal kun jecha namaa akka ta'e laalaasi arganna koodeeks Genesis 20 takka irraa 20 hanga 24 jira haa ta'u ishee mee kun illee haa ta'u fuula kanaa fudhannu mee eshi chapter link nooti mee lakkoofsa laalame lakkoofsa gam qabaa Oke sagama qabulee mee laalla inshallah meeshi chapter 21 boqona 21 takka lakkoofsa hagam qabala of keessa mee asiseenna laalaam kun illee laala lakkoofsa takka hanga 25 hinjiru 26 27 jira jama jama sagaleen koo jira dagamatti fufne dagama agashi kwa takkatti gazakin na seela kun ummama 20 takka boqona 20 takka lakkoofsa 26 irraa jira 26 27 28 29 hanga 32 hinjiru 34 dhaabata hinjiru kana ammallee asuma keessa seenneetiin kabra laalla kun kan jiru kakuu moofara jiran qaamaan kakuu haaratiin seenne 22 laalla mi'am 22 hagamtu barraa'ee jira hagamtu kaa'amee jira dalakno kumule uumama Genesis boqona 22 lakkoofsa laalla laala lakkoofsa tokkon jira laman jira sadii afur hinjiru shanin jira jahan jira torban jira saddeetin jira sagaleen takka hinjiru kudha sadii illee hinjiru kudha shantu jira kudha jaha kudha torba kudha saddeeti hanga 20 hinjiru kudha saddeeti hanga 20 hinjiru 20 takka kabadara kudha jaha hinjira kudha torba kudha saddeet kudha sagal 20 hinjiru 20 takka hanga 24 hinjira kun kamidha uumama 22 boqona 22 lakkoofsa kana ofa jira ammallee 23 faalaleetiin gara kakwaara deemna baay'ee jira wasaatiin nunga'uu fi saatii jedhamee seeraan qabadha yoo danda'e eshi kun ammoo masanuma ammallee kun uumama 23 ilaaluuf taarra ammallee boqonna gam qaba uumama 23 tokko lama sadii jira afur shani hanga torbaa hinjiru sagalin jira kudhan kudha tokko kudha lama hinjiru kudha sadii kudha afur kudha shan kudha jaha kudha torba hinjiru Hosdis hinjiru kudha sagal hinjira 20 hinjira achi gad illee hinjiru 24 laallee gara kakuu haaraa deemna baay'ee jira sa'aatii guddallee hin qabu lettillee qophoofne illee anillee kunillee san uumama 24 lakkoofsa isaa laallamee amma lakkoofsa hagam qaba kunin eshi tokko hanga kudhanii hinjira kudha tokko kudha lama hanga 20 hinjira 21 22 hinjiru 23 24 25 27 28 hinjiru 30 takka hinjirti 34 35 hinjiru 37 38 39 40 hinjira hanga 40 hinjira kun kana xumurru gara kakuu haaraa deemna kakuu haaraa Yohaanis Wangeelii deemna Yohaanis Wangeelii jechuun Joon jenna Joonii seenna Yohaanis Wangeelii boqonnaa 8 seennaame chapter 8 chapter 8 laalla kana isin gola ba inshallah gabaayleetiin qophoofnee fanni kana ka qomaa qabadheeroon katabanne qomaa qabadheeraaf kanniin boqonnaa 8 godha boqonnaa 8 kuni baay'ee kun kakuu haaraa siyyu kun kakuu haaraati kakuu moofallee miti kakuu haaraadha kano Joon jechuun Yohaanis Wangeelii Yohaanisiiti boqonnaa 8 lakkoofsa hagama qabu laalla mee laala tokko irraa hinjiru tokko hanga tokko hinjiru duwwa tokko hanga takka hinjiru Ustaz Endagam lakkoofsi gaafa sanii 12 irraa eegalaasa nama hedduudhaaf wala mala eegala wanni dubbachaa jiramu lakkoofsi tokko irraa haga 12tti keessan jiru macaafa keessaa
Taanaati ka jaamu kitaaba yeroo jalqabaatiif kaayame irraa silaa kanarraa barreeffame kitaabni akaakuu haaraan hundisuu kanarraa barreeffame akaakuu moofaa hundisuu kanarraa barreeffame eessa akka dhaqee barbaadu jira ustaadni akkasi. Qophii guddaatti hin goonee fi eeffamu wajjin boruuf ta'an ilaalla yookaan yoo qophii qabaannee guyyaa biraa ilaalla seeraan guutuu kana ilaalla inshaallah. Laala duuba baamii takkatti joon jechuun Yohaannisidha. Wangeela Yohaannisiiti. Wangeela Yohaannisii boqonnaa 8 seenee yoo mulaallu lakkoofsa takka hanga takka hin jiru. Takka irra hin jiru. Kan jiru 12 irraa eegalee jira. Laala kanu sun hin jiru. Mee footoo akka lama isinii kaawwan footoon qabadheera. Akkanatti qomaan yaadanne isinii kaa footoowwan sanii isinii kakaa'a. Hedduun ulfaadhaa galatoomaa isinillee yaada bareedaa nu kaaftanii mee Mu'aaz ibnu maal jette itti dabaltamoo akkam? Marsaa lammaffaa yoo goonee hedduu deema. Nama ajjeeseen ba'a namni naaf alaala waan ta'eef nama wayii ajjeeseetiin hin ba'a. Okay, jazakumullahu khairan. Isin hundi keessanis galatooma Ustaaz Abu Rashid Mu'aaz Awwal hundi keessaniyyuu jazakumullahu khairan isinin jedha. Salaanis gaheetiin hin jira ni gabaabsina. Kakuu moofaa keessaa mootiyyuu kitaabota hedduu akka mootiyyuu namni hin barreessin hayyoonni isaanis mirkaneessaniitiin hin jirani. Akkasumas mootii xiqqisiiwwan tokko tokko mootii kan kaasanii jiran akka mootii namni hin barreessine kan inni beekamudha. Lammaffaa wangeelota afuranis mootii dubbanneetiin kan nuti turre jechaadha. Inni dhuma mootiyyuu maalii jennaaniin Phaawulos. Phaawulosii kana mootii Qudus Phaawulos jedhaniitiin warri kiristaanaa ni amanan. Laakiin ammootiyyuu seenaan ammootiyyuu Phaawulos ittiin of ibse ammootiyyuu haala biraati jechuudha. Warri kiristaanaa iddoo kana tolchaatiin hin dhageeffadha. Phaawulos ammootii hundeessa amantaa keessaniitiin natti fakkaata Yesuus Kiristoos faan wal quban qabu akkasumas ammootii barsiisinsaas ammootii barsiisa raajotaatiin garaagara jechaadha. Phaawulos ergaawwan ammootii 13 barreessa jedhaniitiin kan amananidha jechaadha warri kiristaanaa. Mee haala kamiin barreessa jetteetiin gaafa laaltu ammootii Qorontos lammaffaa boqonnaa 12 lakkoofsa 7 irratti Phaawulos akkas jechuudhaan kan inni ammootii of ibsu jechaadha. Mul'ata hamas hin jedhamne sanaaf akkan ol of hin qabnetti wanti dagana koo keessa taa'ee na waraanu ergaan sayxaanaa anaaf kennamee jedha. Eenyutu jechuu jira dubbii kana Phaawulos jechaan na rukutu isaatiinis ol of qabu irraa na dhoowwaa jedheetiin hin dubbate jechaadha. Eenyutu dubbatutti jira jennaan hin dubbii kana Phaawulos ofii isaatii ergaan sayxaanaa anaaf kennamee jedheetiin hin dubbatutti jira jechaadha. Duuba gaaffiin kenna ergaan mootiyyuu ergaan sayxaanaa Phaawulos naaf kenname jedheetiin hin dubbate akkamitti ammootiyyuu ergaawwan 13 macaafa qulqulluu keessa galcheetiin kan ammootiyyuu isin dubbii waaqayyooti jettaniitiin kan isin ammootiyyuu itti amantanii jiran. Lammaffaratti ammootiyyuu Phaawulos kan inni dubbatutti kan inni dubbateetiin hin jedhe ofii isaati kakuu moofaan badee jedheetiin kan inni dubbatutti jiru jechaadha. Ibroota boqonnaa 8 lakkoofsa 13 irratti waa'ee kakuu haaraa dubbachuun isaa inni duraa moofa'eera jechuun isaati. Wanti moofa'e wanti dulloomes baduu ba'uu ga'eeraa jedheetiin hin dubbatutti jira jechaadha. Eenyutu dubbatutti jiru dubbii kana Phaawulos jechaadha. Phaawulos kan inni dubbatutti jiru kakuu moofaa badeetiin hin jira jedheetiin kan inni dubbatutti jiru jechaadha. Lammaffaarratti ammootiyyuu Phaawulos ammootiyyuu yeroo dubbateetiin jedhe namni tokko ammootiyyuu dhagna yoo of qabsiisu dhagna yookaan ammootu kan kittaanatu yoo kan ta'u taate yoo Kiristoosiin kan hordofu taate namni sun ammootiyyuu Kiristoos hooma tokkollee isaaf hin godhu jedheetiin kan inni barsiisa jechaadha. Eessatti jennaan hin Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irratti ani Phaawulos isin dhagna yoo of qabsiiftan Kiristoos homaa waa'ee akka isiniif hin baafne isinitti nan himaa jedhe. Eenyu jennaaniin Phaawulos inni ergaan sayxaanaa isaaf kenname kun haala kanaan jedheetiin kan inni dubbatutti jiru jechaadha. Okay, haalallu ammas ammootu jechaadha. Waa'ee Phaawulos kana yeroo laalteetiin hin jettu Phaawulos ammootu akkas jechuudhaan kan inni dubbatu jechaadha. Qabxii gabaabsuudhaaf jecha qabxii xumuraa kanarratti mee haalallu tokko jechaadha. Qabxii kanarratti Phaawulos ergaa isaa kana akkamitti barreessee jetteetiin gaafa laaltu Roomee boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irratti akkas jechuun Phaawulos dubbata jechaadha. Seerichi seera hafuuraa akka ta'e nuyi hin beeknaa jedhe. Ani garuu nama foonii isa cubbuu jalatti gurgurameedha jedhe. Eenyu jennaan Phaawulos isa ammootiyyuu cubbuu jalatti gurgurameedha jedhe. Waanan dhimma baasu hin hubadhu. Ani waanan jibbu hojjedha malee waanan jaaladhu hin hojjedhu jedhe. Eenyutu dubbii kana dubbatutti jira Phaawulos jechaadha. Waanan jibbu hojjedha malee waanan jaaladhu hin hojjedhu jedheetiin hin dubbata jechaadha. Eenyutu dubbate Phaawulos jechaadha. Waanan hin jaalanne nan hojjedha erga ta'e immoo seerri gaarii ta'uu isaatti walii galuu kooti jedhe. Indeet akkamitti ammootiyyuu waan hin jaalanne hojjeteetiin seerri suni gaarii jedheetiin akkamitti ammootiyyuu namaan waliif gala. Kun ammootiyyuu mustaahil wanta ammootiyyuu xiinsammuu nama ammootiyyuu hin fudhanne
jechaan lakkoofsa 18 roomee boqonnaa 7 lakkoofsa 18 irratti maal jedhe Phaawulos itti fufee waanan gaarii tokkollee ana keessa yookiis namummaa koo keessa namummaa koo isa foonii keessaa akka hin jirre ani beeka jedhe ani waan gaarii gochuu otoma jaaladhu hojjechuu hin danda'u jedhe waan gaarii otoma gochuu jaaladhu hojjechuu hin danda'u jedhe sababaan isaa maaliif jennaan ergaa seexaanatu isa keessa jira jechaan lakkoofsa 19 irratti maal jedhee lafa kaa'e jennaan waan gaarii isa ani jaaladhu hin godhu waan hamaa isa ani hin jaalanne garuu nan hojjedhaa jedheetiin kan ammootiyyuu Phaawulos dubbateetiin jiru jechaan so kanaafiyyuu ergaawwan 13 kana erga ammootiyyuu ergaa seexaanaan barreesse dubbii waaqayyooti sagalee waaqayyooti hafuura qulqulluudhaan barraa'e jechuun kuni wanti ammootiyyuu nama qaanfachiisudha jechaadha. Lammaffaa irratti Phaawulos ammootiyyuu yeroo nama tokko adabu namni tokko ammootiyyuu seera waaqayyoodha yeroo nama cabse yeroo adabeetiin hin jedhu akkamitti adaba jetteetiin yeroo ilaaltu seexaanatti nama kennetiin seexaanan kan inni nama adabuudha jechaadha. Qabxii kanaan dubbiseetiin kan dhabu jechaadha. Maatiyos tokkoffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 20 irratti maal jedheetiin hin dubbate Himniyoosii fi Iskaandar jara kana keessa jiru jedhan immoo waaqayyoon arrabsuu dhiisuu akka baraniif adaba harka seexaanaatiin dabarsee isaan kenneera jedhe. Jarri kuni waaqayyoon ammootiyyuu arrabsan. Waaqayyoon arrabsinaaniin ammootiyyuu Phaawulos jara kana yeroo ammootiyyuu adabeetiin hin jedhe maaliin adabe jennaan seexaanatti isaan kenne jechaadha. Namni waaqayyo yoo ka arrabsu taateetiin hin jedhu gaafa seexaanatti kennameetiin hin jedhu waaqayyoon arrabsuu itti fufamoo waaqayyoon arrabsuu ni dhiisa. Kun ammootii wanti sammuun ilma namaatiin yaaduyyuu namni ammootiyyuu seexaanaan gorogorame tokko jechaadha. Waaqayyoon arrabsuu itti fufa malee arrabsuu hin dhiisu jechaadha. Phaawulos kanaaf akkana ture ergaawwan 13 isaa haalin ittiin barreesse haala kanaanii inshaallahu kana hanga ammootiyyuu mata duree biraatiin walitti deebinutti nagaa nuuf tura warri jala jirtanis warri gubbaa jirtanis galatooma jazakumullahu khairan sunnaa keenyaatis nuuf galatoomii nuuf jiraadhu siin jedha ani xumureetti nin jira salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Muaz yaada dhumaa kanne finnee jira. Ya Muaz haagoo labu itti fi khabir Muaz. Aye inshallah. Yaanni cuunfaadhaa hanga ammaatti dubbatame maalika jedhuu fi isuma kana ibsineeti. Sagantaan kun immoo asirratti dhaabbata osoo hin taane marsaan lammaffaallee akka inni jiru asumaan nu beekaadha. Gara fuulduraatti qophaa'aa nu eega asumaan isinitti himna. Dubbiin jirtu maalinni namni yookaan immoo lammiiwwan keenya kan amantii kiristaanaati hafuura qulqulluutiin kitaabni barreeffame jedhamanii himamaniif isaaniif akkanatti himan jechuudha. Kanaaf dubbiin sun hangam dhugaadha laata ka jedhu namootatti agarsiisuudhaaf jecha gara miidiyaa kanaatti dhufne waan ta'eef hundi keessanuu kiristaanonni jibbaarraa kaatanii akka hin laalle jibbaaf osoo hin taane barnoota kana akka isirriitti barattanii gara dhugaa dhuftan ka jedhu yaada keessa galchuudhaan waan ta'eef amma garuu dubbiin dhumtii dhumaa isa kana kaayyoon kan keenya namni waan takka beekee gara dhugaatti akka inni dhufu barbaadurraa kaka'e jechuudha. Kanaaf inshallah ta'ala kan Qur'aanaan nu cufu Ustaaz Sayyaa Hussein yoo fi jiraatan isaan Qur'aanaan nu golamnaan nutillee isinirraa deemna gara lallabbii keessanitti itti fuftuu jechuudha. Ibsaa mee yoo jiraattellee yaada jiru kenniti golamne waan kanaan ala wanni nuti dubbannu hin jiru torbee marsaa lammaffaatti deebina inshallah. Kanuma asmarra dhaabna inshallah Sayyaa yoo jiraate Qur'aanaan nu golama Ustaaz. حياكم الله وبياكم جزاكم الله خيرا ربي سنرى عاقبلو ربي أمونا مكرا دقا أرغتي قرى إسلامات أسدي بويسان هاتاسسو قرآن كي مسعافة والأبديتين والديتو كان هندك سابه نما قرآن قل كله ذلك الكتاب لا ريب فيه سنقبت ربي إسان هاتاسسو أكسما جتشا دعاي قوتشافي إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون
يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون حياكم الله يا جماعة الله فيك. جزاك الله خيرا ورفع الله قدرك يا أخي الفاضل. طوله سمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالت من الفرد برخد ربي قال جزاسي أخفلوا إن شاء الله. نقول في هذا اللي هم دخين يعطيسوا إن شاء الله. هذا كان يوان جيرت نيجر ما إن شاء الله قالتهم أسئلة جزاك الله خير ربنا